gatii meeshaalee mana keessaa ittiin bitattee gatii firiijii akkasumallee gatii mukeefii yookaan immoo foroonii akkasuma meeshaalee elektiroonii ta'anii mana keessatti kan itti fayyadamaa jirtu gatii isaa nutti meeqaan bittee amma meeqarra jira jettanii warra gaaffii gaafatanii viidiyoo gabaabduu waan ta'eef haga xumuraatti dhaggeeffadhaa isinii deebisuuf kacheedheesii jira. Isin immoo laayikii gochuutiin jalqabaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa baga jiraattanii jechaati. Arraga akkuma argitan wanti haaraa addaatti qabadhee dhufe hin qabu gaaffii keessan isin irratti na gaafattan qofa irratti deebii isinii kennuuti qofaa kootti kanan dhufe warri haaraa taatan immoo subscribe gochuutiin gara maatii keenyaa miseensa keenyatti dabalamaa isiniin jenna na waliin tura. Meeshaalee elektiroonii ta'anii mana keessatti nu fayyadan keessaa gatiinsa kan namatti ulfaatu tokko meeshaa yookaan immoo maashinii isa uffata miicuudha akkasumallee firiijii akkasumallee isa daabboo tolchu kanaa jechuudha. Kun hundumtuu biyya keessa ni jira. Ani biyya keessaatii kanan bite maashina isa wayyaa miicu akka yeroo sanaatti kiiloo 16 guddaa sana birrii 30 jaatiin bitame. Kana jechuun ergana sufeetoo hin taane achiin jiran yeroo sanaa jechuudha. Achiin jira tureera erga bitame 36 bitame. Akkasumallee firiijiin 38 bitame abbaan liitira 300 ture raga kun isaarraati miti. Akkasuma immoo ingaddaa viidiyoo guyyaa lamaan dura gadhiise irratti maashinii piisaa keessatti hojjedhe sanallee meeqaan bittee foroonii sun gatiinsa meeqaa meeshaalee mana keessaa nutti kan jettan irratti foroonii sana yookaan immoo kan piisaa keessatti hojjedhe sana immoo akka yeroo sanaatti birrii 15,000 bitamee jechuudha. Isa kana tureera. Anillee viidiyoo irratti hojjedhee ture. Isa kana kan gaafatu warra haaraa dhuftanidha natti fakkaata. Gaaffii keessaniif kana deebiin meeshaaleen isin irratti gaaffii na gaafattanii ani immoo mana keessaa bitee ammatti fayyadamaa jiru gatiinsa akkuma isiniin jedhe kana jechuudha. Har'a immoo meeqarra jira meeqaan argachuuti dandeenya yoo jette gabaan bakka tokkoon dhaabbatu jedhee isinitti meera wanta akkasii meeshaalee elektiroonii gurguddaa kana ta'an osoo hin taane meeshaa koshokosheen shumti xixiqqoon iyyuu haala jiruuf jireenya biyya keenyaa wajjin wal qabsiisee bakka tokkoon dhaabatu gatiin hin dabala malee hin qannasu. Isa kana immoo biyya keessaatii mallaqa yookaan immoo saantiba qabaannaan firiidemii taatanii nama isinii bituu nama isinii qopheessuu keessattuu warreen mana qabdan abbaa manaa qabaachuu obboleessa maal qabaachuu dandeessu nama amantanii meeshaalee mana keessaa isinii galchuu isinii guutuu danda'u lafa garaa keessanii isinii ga'uu danda'u yoo qabaattan ta'e achi teessanii bitachuu dandeessu har'allee argachuuti ni dandeessu itti yaaddanii jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu gabaadha waan ta'eef gabaan bakka tokkoon dhaabatu yeroo tokko gadi bu'aa yeroo tokko immoo ni dabala. Anumtiyyuu har'a gatii dhaabbataa isaa isinitti himuu hin danda'u maaliif har'a dhageessanii torban kana ji'a kana ji'a shanan ja'an kana haga waggaa kanallee yoo bittan ta'e gatiin sun tarii gadi bu'ee tarii immoo dabaleetudha kan inni isinitti mul'atu jechuudha. Yeroo kana soba isinitti fakkaachuu danda'a waan ta'eef warri meeshaalee mana keessaa bitachuuti barbaadan jalqaba meeshaa akkamii akka bitachuu barbaadan maal yaa hojjedduutti immoo hojiidha waan ta'eef dhaabbachuun koo waan hin oolle kanaafuu wanti isiniin jechuuti barbaade gatii mammarra jiru immoo yoo nutti himte kan jettan yoo ta'e firiijiin abbaan liitira 250 iyyuu haala gabaa ammarra jiru kanaatti birrii 50 gadi hin jiru jechuudha. 50 gadi hin jiru. Akkasumallee maashiniin egaa maashiniin uffata miicisuun akka filannoo abbaatii kan kiiloo 8 miicus jira kan 14 jira kan 16 jira. Isheen kiiloo 8 suni warra laaxee dhiirota warra qofaa jira waan akkasiif fayyada dhugaa warri gurguranii. Inni kiiloo 14 immoo bareedama jidduu galeessa mana madaamii keessatti ni beektu. Inni kun egaa gatiinsaa garaagara ta'uu isaatii inni kiiloo abbaa 16 moosa inni sinnabbaan 16 sunis immoo 50 gadi hin jiru jechuudha. Bitaan garuu bakkis immoo murteessaadha isinii galee fakkeenyaaf tokko naannoo Finfinnee tokko Sulultaa tokko Baalee tokko Roobee tokko Adaamaa jira. Gabaanis immoo garaagarummaa qaba. Amma isanarraa dhageessanii gabaa naannoo jirtan yookaan biyya keessan irratti immoo dabaluu qannasuu danda'a. Inni kunis akka jiru beekuutii qabdu sin yeroo waa tokko bitattan yeroo odeeffannoo qabaattan ta'e sirriitti kun immoo akkamii sun immoo akkamii jettanii ofii keessanillee irratti riisarchii gaggeessuutti yaaduu qabdu. Garaagarummaan kun hin jiru bakka kanatti akkam ta'a kan jedhutti yaaduutii qabdu malee waan namni isiniin jedhe irra dhaabbattanii kuni dhugaa kun sobattanii murteessuun illee
danda'ama natti hin fakkaatu akka kootti jechuudha. Kanaaf sunis 50 gadi miti. Akkasuma immoo isa daabboo tolchuu yookaan immoo foroonii isin jettan sun immoo isa dhiyooma kana ji'a tokkoon duratti mucayyoon ani beeku tokko birrii 32 nan bitee jette. Ani yeroo nani biteetti 15,000 ture jechuudha. Isheen immoo 32 nan bitee jette. Kanatu jira jechuudha. Gasinii galii garaagarummaan gabaa baay'ee tokko nama dogoggorsiisa. Kana yeroo ta'u immoo guyyaa bitachuu barbaadan maallaqa keessa walitti qabatanii meeshaa akkamii akka bitachuu barbaadan erga lafa kaawwattanii booda gaafuma tokko irra baatanii waan carraan keessanitti isin baasee irra baatanii bitattanii ol kaawwattanii gara biyya keessanii totoo dhuftanii baay'ee tokko bareedaan isiniin jedha. Egaa soofaanis immoo jira. Meeshaaleen mana keessaa baay'eetu jira. Kanneen akka algaa, kanneen akka biifee. Isaan kunillee ni jiru jechuudha. Isa kana immoo wan farnichariitiin wal qabate meeshaalee mukaa jechuudha. TV standii ta'uu danda'a. Akkasumallee teebilii soofaa akkasuma kaabineetii kan uffata keessa kaawwatan kaabineetii kichinii isaan kana viidiyoo biraa irratti isinii deebisa. Har'aaf garuu isinitti dheeressuu kana fakkaata. Isin immoo akka isiniin jedhetti gadi fageessanii baastanii buustanii itti yaaduu fi akkamittiin akka bitachuu dandeessa warri isin barbaachise ofii keessaniitii ala kanaatiin murteeffachuutii dandeessuun isiniin jedha. Gaaffii dabalataa qabaattan bakka isiniin gallis immoo yoo qabaattan ta'e asuma koomentii jalatti yoo na gaafattanii anis immoo isinii deebisuudhaaf gara duubaan jedhu garuu kanarratti deebisuu waan an ture bubbulee fi kanan durallee hojjedhee ture ofuma korraa kaasee shigii sarooniikuu yeroon itti fayyadamuu jalqabu hojjedheetiin ture. Viidiyoo koo sirriitti hordoftanii irraatii waan baay'ee argachuu barachuutii dandeessuun isiniin jedha. Ammas egaa arra gabaadha waan ta'eef gabaa deemee achi deebiitiin maaliifiin gaaffii kanan deebisuu jedheen gabaabsee isinii qabadheetii dhufee viidiyoo jaallattan laayik sheer gochuutiin warri haaraa taatan sabskraabii otoo hin godhiin hin darbina. Warri nu jajjabeessaa jirtan immoo yaada keessan hundumaa waan ittiin waliin jirtan hundumaadhaaf galatuumaa fayyaa ta'a. Gaarii isin hin darbiin hamtuu isin hin argin isiniin jedhaa xumuree jira. Hagan deebi'utti nagaa ta'a baay'ee.